Gaaddisaatu Egaa hordoftoota keenya walitti deebinee jirraan kunoo saayiba kiyya qaalee fi kabajamaan gaa kunoo na biratti argama. Meegaa maqaa isaa guutuu fi waa hundaa'uu isumaraa dhageenya isa wajjin turtii gaarii isiniin jaa. Sheekha baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Meegaa hordoftoonni keenya kallattiidhaan gaa si daawwataa jira. Anis haala siyaasaa haala biyya keessa jiru hammaa kanarratti waliin mari'anna jeetiin gaa isaan baay'ilameetiin jira. Gaa akkan baay'ilamne kiyya sanis gaa akka wanni hin taane gaa isin wajji wal isin garsiisee jira. Gaarii maashaallah. Ayyee. Akkasii ani maqaan kiyya Wariisoo Juneediin naan jedhani. Ayyee. Jiraatuma naannoo Oromiyaa fi ammaa fi asii bakkuma agartee karaa daree kanaan jiraadha. Ayyee. Yeroo hedduu dhugattee haalli qilleensaatii fi jireenyi biyya tanaa kun yeroo hedduu itti rakkatee bu'aa bahii itti bahu alaabaa itti qabu uummata musliimaati. Ayyee. Protestii yookaan goonni biyya tanaa goota musliimaati. Goonni kun dhoofama gisee yookaan yeroo bakka siyaasaa dubbiin seenamte siyaasaa keessaa ulamaa keenya qixaa yookaan gurguddoo itti kaa'aniiti isaan dhoofaisaa turan. Kanaafuu waan bareedduudha irratti jechuudhaaf qophii itti seenuu sun ta'een si dura waan bareedduudha waan yeroo sana dubbatu qabamu na yaammattee dubbattee maashaallah. Mee asumatti gaa asumarraan gaara gaafii kiyyaatiin dabaraa akki jedhamaa jirutti hordofaan amantii tokko yookaan namni sheekaa tokko hanummaan fadhaa yoo ta'u siyaasaa fi mootummaa wal ilaalu yoo namni sheekaa tokko ka'ee waan tokko dubbate alla sheenii maa akkas isheen inni siyaasaa maa seenaa maa kanaatu jira. Mee warra kana joo kana irratti gaafii maal deebita warra kana joo kana maal jettaan mee? Maashaallah. Haasha. Wanni ni jiru. أولاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني أقول لها ونيني يعني سرك أبو نمني توكو إفي مؤول تجراته أو غرق لجراته وان سان مل فكان جراته أمتي سات أنا يو الله لنمني أمنتو مثلا أفو دينتا الناس عدو لما جول فيه يعني المنا ما وان تكيوان اسم بينه اسم أدويته اسم ديجا أما إني أكنا جوز Ulama siyaasa kan sentu juhunis nama duraan karaa ture ijoollee barattootaatiitu osoo galman gahin yaada yookaan summii warra lixaatiin maghribiin as deebi'ee aalimni siyaasaa keessa seenu siyaasaa fi aalimni waliin bituu haa ta'u yaadni kun yaada sammuu isaanii keessaa madde jechuudha garuu akka shari'aa islaamaa keessatti aksar bilquraan annaka tara ani gartama quraana keessatti dubbinaa مثلا سورة البقرة أطول القرآن في آية القرآن سورة جاء القرآن كيسان إني متى ساتي سياسة سورة البقرة أزدي أما اللي إني لما فا القرآن كيسان وانت دبتهم نوح الرقاسي إلى محمد سياسة يجون جلك أبو ما هيكان كون هيكا جيش إسلامات أو جيش على بزي أربعة سياسة يجون كما في كتاب الذي ألفها الشيخ أنا نسيت اسمه ولكن بقرة الإسرائيلية جاء كتاب نزل فيها ما يقول أبو الوفاء فهم بن عقيل فهم وأنجان فالسياسة هي تدبير المعاش مع سنن الأمم والعدل والاستقامة الذي لا يخالف الكتاب والسنة سياسة يجون إسين جرجلتو جرينياتي جرينياتو جرجلتو كرتي خرا عدليتين خرا وخاول كتوم ماراتي isa tokko miin isa tokko linkaas egartee karaa dhaabbataa deemas qadeemaan ta'in karaa gartee ammaas kitaabaa fi kitaaba yaani quraana baana quraana kan labne yookaan mormine yookaan sunnaa mormine jechuudha kanaafuu siyaasaan ibnu aqil mataa isaatti wanni jee alal maqul lazi lam yusamma fa'ila jechuudha siyaasa masalan naqul sawasa al-ibil horiin wal marate horii walitti marame horii wal caafe fa'in nama fakkeenyaaf jechaaf ka'a caafa minsa kana keessa siyaasaa jira jechuudha. Wama dhabeeti laal midhaan wama dhabeeti kaa midhaan inni nyaatu jiru summaa nyaataaf wali caafee wal haa malee horiin bilaash waliin dhaawu. Kuni siyaasaa wanni itti taatu biyya keessatti inni tokko tokko gizee miidhe yookaan yeroo miidhe tokko ol gizee ta'u yeroo ta'u fadhe dirqama kun maal godha haqa isaatiif lallaba jechuudha. Ammas shari'aa islaamaa keessatti haqa lallabachuun
واجبي نماو ومجرات واي هذا أمر الاستغلال